Ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa akkasumas durataa ittaanaa paartii ODP kataan obbo Lammaa Magarsaa tibbana erga falaasama ida'amuu fi uumamuu paartii badhaadhinaa irratti shakkii qaban ibsanii dhimmi isaanii ajandaa ijoo miidiyaa ta'eera. Siyaasa Itoophiyaa daandii qabsiisuun jijjiirama biyyattiin keessa jirtu fiduu keessatti addarrummaan kasocho'aa turan obbo Lammaa Magarsaa tasaas ba'anii yaada mormii kaasuun isaanii namoota hedduu rifaasiseera, shakkiis uumeera. Dhimma kana irratti ka gaafanne durataa'aan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa gaaffii uummata Oromoo waggoota 50 oliif gaafatamaa ture gara dabarsuuf diraamaa hojjetame akka hin taaneen sodaadhaa jedhan. Jalqabumaa wayita paartiin waggoota 13 darban biyyattii bulchaa ture jijjiirama keessa galu paartiin kun hojimanii keessoo isaa yoo hojjete qofa nu ceesisuu danda'a jedhanii ka dubbataa turan Profeesar Mararaa Guddinaa amma immoo murtiin obbo Lammaa daranuu shakkii isaanii akka guddisa ibsan kaayyoon keenya qabsoo saba keenyaa galmaan ga'uudhas jedhaniiru. Tokko dhiiga ijoollee Oromootiin kumaan akka dabanne tokko ta'uu isaanii kudha tokko ta'uu isaanii manaa fi dhimma isaaniiti. Amma qabsoo saba keenyaa galma ga'utti yaaddoonuma jira. Kana yaaddoo kana immoo bira darbuudhaa fi saba keenya jaallannee hin qabsoofna jennee qabsoo keessatti kan galle kanaafi jechuu kooti. University Washington and Lee School of Law ka Virginiaatti argamutti barsiisaa seeraa ka ta'anii fi siyaasa Itoophiyaa irratti miidiyaa idil addunyaaf yaada xiinxalaa kennuun ka beekaman Dr. Henook Gabbisaa obbo Lammaan nama yaada miliyoonotaa baatee jiru ta'uurraan ka ka'e murteen isaan kaasan laayyootti ka ilaalamuu qabu miti jedhan. Obbo Lammaa Magarsaa yaada isaa akkuma yaada dhuunfaa tokkotti ilaaltee bira darbuu irratti kan fakkaata. Muummichi ministeeraa successful ta'uudhaaf obbo Lammaa Magarsaan he has to be on board. Aangootaaf dabarsee kan muummicha ministeeraatiif kan kenne obbo Lammaa Magarsaa jalqabarraa. So diinummaan dhaabachuu danda'u irra jira. Fakkeenya yookaan seenaa irraa baruutu irra jira jarri kun lachan. Jarri kun yaadaan yoo wadhaban iyyuu waliin hojjechuun dirqama. Oolmaa guddaa biyyaaf ka oolan namoota akka obbo Lammaa Magarsaa moggaatti baasaa falaasamni ida'amuu yaaddoo keessa seenuu mala jedhan Dr. Henook. Obbo Lammaa Magarsaa rizaayinii gochuu danda'a. Rizaayinii godhe jechuun gara mormitummaatti ce'e jechuudha. Kun immoo maalitti geessaa? Namoonni obbo Lammaa hoggansa obbo Lammaa Magarsaatti amanan bakka lamatti hiramuu danda'an. Kun immoo muummicha ministeeraa irratti dhiibbaa guddaa uuma. Filannoo dhufuurratti uummanni Oromoo akka harca'u godha. Eeda'uu jennee dubbanna yoo ta'e hir'isaa eeda'uun hin jiru. Namoota akka obbo Lammaa Magarsaa namoota oolmaa guddaa biyya sanaaf oolan ofirraa hir'isaa eeda'uun hin danda'amu. Gama biraatiin Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota siyaasaa federaalizimiitiin digirii sadaffaa barachaa akka jiran obbo Kumaa Baqqalee yaadni obbo Lammaa Magarsaa kaasan kallattii mootummaan amma itti jiru ka jijjiirsisuu danda'u waan ta'eef ilaalcha keessa galfamee irratti mari'atan taanaan biyyi gara hin taanetti deemti jedhan. Obbo Lammaan yaadni kun naaf hin galle itti hin amanne gaaffii uummanni tokko lama jedhee lakkaa'ee nutti kenne dura deebisuu qabna erga jedhanii dubbatanii kun yaada salphaatti ilaalamuu danda'u miti. Kun adeemsa mootummaan kun itti jiru guutummaa guutuutti kallattii jijjiiruu jechuudha. Kanaafuu uummanni kan dur sodaa keessa guutamee jiru suni yaada obbo Lammaa kana fudhatee jira jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaa erga paartii badhaadhinaa fi ida'amuu mormanii garam deemuu malu ka jedhu gaaffii xiinxaltoota kunneenii ta'us garuu aangoo mootummaa amma harkaa qaban irra turuuf illee wabii hin qaban shakkii jedhu dhiyeessu. Obbo Kumaa Baqqalee akkas jedha. Qilleensa irra jiraa jechuudha. Inni aangoo ka qabu aangoo mootummaati. Kanaaf erga ejjennoon isaa ifa ta'ee immoo paartii kana keessatti empowered ta'ee itti fufuun illee hafee kana keessa taa'ee aangoo mootummaa irra ni turaa jedhanii yaaduun immoo wanta hin yaadamnedha jechuu barbaada. Paartii badhaadhinaa keessaa ba'uun isaanii ajandaa guddaa ta'e kan jiru ministeerri ittisaa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa hariiroo humna waraanaa Ameerikaa fi Itoophiyaa irratti mari'achuuf har'a magaalaa Waashingten galaniiru.